السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نمون نرومي كيسرتان بوليوانتي يهندي كيسانو نمن أجيسان تكتك كنا فجأة إن شاء الله. نمن رومي كيسرتان كنا أجيسان تكتك كل دربنا. سجلين كيسني لقى منا فكات إن شاء الله نمن أجيسان تكتك كل دربنا. Dihanda. warri salaam alaykum jettan wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Dhiyaadha qaqqaalii babbareedduu ilmaan Oromoo hundi keessanuu dhiyaadhame. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. dhiyaadha qaqqaalii babbareedduu ilmaan Oromoodha. Dhiifama gara sagantaa kiyyaa seenaa inshaallah warra nama hedduu biraa sa'aatiin kun sa'aatii ribaati. Sagaleen kee qajeeloo isin dhagama na fakkaate. Mee inni dhagamaami sagaleen kee qaqqaalii babbareedduu ilmaan Oromoodha baga nagaan dhuftanii akkuma mata duree kiyyarra katabee waan sagantaa lama qabadhee isinii dhufee tokkoffaa waa'ee masjiidaa finfinnee keessatti diigame namoonni hedduun onlaayinii gubbatti akka ammoo sooshaal miidiyaa irraa argitan jedhee fudha. Masjiidni sun kaleef dheengadda gadhiifamaa ture. Eda viidiyoo waraabe kalee waraabe irratti isinii tuqee ture. Addan baafannee ture amma dhibba adda baafannee jirra. Isarraayyii kalammata ammoo waa'ee Alimuddin mana hidhaatii bahuudhaaf waan amma uummata Oromoodhaa irraa wal dubbisaa jirturraa gaggabaabsee inshaallah yaada gabaabaa isinii tuqa. Gaariidha ilmaan Oromoo namoonni ruumii kana keessa jirtaniif nu dhageettan kaleessa masgiida Harargee keessatti diigamaa jiruuf rakkoo Harargee keessatti amantii Islaamaa irratti deemaa jirurraa viidiyoo tokko galgala waraabee ture. Namoonni hedduun viidiyoo san caqastan jedhee fudhaa inshaallah. Kan biraa immoo sanumaan wal qabsiisee uummanni keenya ka Oromoodha. Biyyattii Itoophiyaa keessa jirru uummanni Musliimaa akkasuma gartee uummanni Kiristaanaa akkasuma uummanni waaqeffataan nuti biyya walitti qabna. Rakkoon hundi nuti biyya
taakkalee uumaadhaa magaalaa finfinneedhaa bulchuun danda'u namni magaalaa sanit dhalate namni keen sagaleen hin jiruttanii sagaleen dhagamaa sagaleen dhagamu mee sagalee namni hedduun ammoo sagaleen kee dhagama amma sagaleen kiyya isinii dhagamaame namni yeroo namarra bilbilullee sagaleen ni cita amma dhagama sagaleen amma sagaleen jira mee takka takka naa katawa sagalee yoo jiraate amma jira akkas galatooma rakkoon kun asiin dura ka'aa ture asiin dura deemaa ture rakkoo kana ka fide eenyu jennaan warra jijjiirama hadhaa biyya san keessatti argame warra ummanni Oromoodhaa biyya san namni bulchaa jiru Oromoo namni hiree biyyattii sanii hadha harkaa qabu Oromoo waan kana karaa amantiitiin ummata Oromoo mataa waliin dha'uuf ummata biyya sanii mataa waliin dha'uudhaaf wanni kun dalagame taakkalee uumaadhaa asiin dura namni illee dubbisee waan san gubbatti wanni kun yoo diigamellee seeraan murtaa'ee diigamaa jedhamee dhaabbatee jechuudha. Amma cabsaa ka'anii gabbahanii masgiida diiganii jechuudha. Viidiyoo san namoonni hedduun laaltanii ummanni musliimaa naannoo san jiru masgiida keenya osoo lubbuun teenna jirtu nurratti hin diiganii hin dhiifnu jedhee gabbahee iyyaa ture. Wanni barbaadamu maali? Ummanni musliimaa achirraa gabbahee akka rabshaa finfinnee keessa kaasuu barbaadan. Karaa kanaan heeheeyi Oromiyaa keessatti deebisanii kaasuu ammallee rakkoo uumuu warroonni waan kana dalagan eenyu akka ta'e waliin beennaa argaa jirra. Miliinik safaariin dachaatee waan silaa barbaaddu dalagaa jirti. Duula hedduu banaa jiran. Kanaaf ummanni musliimaa ammallee wanni walii dhaabnu maali? Masgiida 5 moojaa ka achi keessaa masgiida 5 jedhan ka diigame jechuudha finfinnee keessaa. Masgiiduleen kunniin wanni diigamuuf itti kaa'amee kana deemaa jiruuf duula miliinik safaariin kaleessallee wanni isin irraa kaatee qabsoo ummata Oromoo kana saba kana mataa itti waliin dhooftu maqaa amantiiti duulli guddaan isaan godhan amantiin biraa biyya san keessa kan jiraanne. Ummanni Oromoo ka inni hayyamu ka inni godhu hiree hadha Oromoon argatteen Oromoon ka daladdu ammoo Oromoon kamuu amantiin kamuu sabni kumuu amantii fedhe abbaan geggeessee waliin jiraachu abbaan dhagatti amane mukatti amane jinnitti amane mootummaan mirga amantii ka jedhe san kabajuu akka ummanni walitti hin buune godhu mirga jechoon dimokiraasii jechoon abbaan waan fedhe dalagachuu waan seerri biyya san hayyamu seerri Itoophiyaa seerri biyyattii san keessa jiru namuu amantii fedhe akka hordofu manni amantii isaa kabajaan akka argatu seera biyyaa gubbaa jira jechuudha. Kaleessa seera biyya sanii keessatti akkuma waliin beeynutti amantiin musliimaa ati musliima yoo taate amantii musliimaa yoo qabatte maal siin jedhan musliima Itoophiyaa keessaa siin jedhan musliima Itoophiyaa osoo hin taane musliima Itoophiyaa keessaa musliima Itoophiyaa siin hin jedhan hin waamamtu akkasitti Itoophiyaa ውስጥ የሚኖሩ ሙስሊሞች ነው እንጀራን ማሊፍ fudhataman orku amantii tana fedhuu dhabu hadhallee wanni isaan gara biriin dadhabanii bulchiinsi namni amantii musliimaa kana balleessu amantii waliin dhawu amantii isaan fedhan akka hin jiraan warri godhu seerri kalee mana mootummaa keessa kaanii qeessolee uf cinaa kaanii warra ortodoksiidhaa warra agartee baabilii takka amantii isaaniitiin ala bahee mootummaadhaaf dalagu siyaasaa dalagu warroonni sunniin bakka dhabanii amantiin kiristaanaa ta ortodoksii ta dhugaa ta siyaasa keessan seenne amantii isii baabilii isiiti amantee deemtu Dr. Abiyyiin fuudhee sanniin illee takalee biyya ari'an biyya galchee amantii musliimaallee warra kaleessa mallas zeenaawiidhaa biyya alaa irraa kireet godhee takkaa uumee galche al-abash
tanniin hunda bakka dhoorgee amantii dhugaan ummanni hordofu amantii kaleessa biyya san keessartu hundaayyuu karaa malee namuu amantii ofii akka geggeeffatu Dr. Abiyyiin goonaan shoortikat yookaan karaa gabaabaa karaa biraatiin marfatanii gad dhufanii jechuudha. Kana beekuu qabna ummanni musliimaa. Adda Dr. Abiyyiin musliima, kiristaana, waaqeffata, abbaa feetee waati taate mirga kan kee wal qixa eenyullee kenne jechuudha. Warri kanatti hin amanu. Dhaga'ullee barbaadan kana. Maaliif jennaan biyya takkatti amantii takka afaan tokko kana jedhanii kaayanii jiran. Ragaan kanaa maali? Amma ummata Eertiraatiif Itoophiyaa jidduu rakkoo uumaa jiran. Waan amma deemaa jiru kaleef dheengadda kan agartan jechuudha. Maal dalagan? Eertiraa fuudhanii maappii Itoophiyaa irratti deebisanii biyya keessa deemaa ni jiran. Ummanni Eertiraa maal jechaa jira? Adaa waliigalteen kennaaf ka Itoophiyaa gabrummaa kaleessaatiin nu deebisuudha inni dammariin nullee wanni deemaniif Dr. Abiyyi illee nu sobee karaa kanaan nu deemaa jira jedhanii lafa kaa'u jiran. Eenyu dalagaa jira kana? Miliinik Safaarii. Ummata Amaaraa osoo hin taane Miliinik Safaariidha. Duulli dalagamu kun hundi shira kana ka beeku dhara kana ka xaxu Miliinik Safaariidha. Warra Miliinik qubsiise. Waraana Miliinikii. Warra waraanni Miliinikii hore hortee Miliinikii. Kana adda baafnee ummanni musliimaa beekuu qabna. Kanarratti ammoo wanni nu goonu maali? Fakkeenyaaf warri waan kana dalaguun maali? Haga koreen olomaayin teenna, sheekoleen teenna gaafa isaan mana mootummaa dhaqan Miliinik Safaariin gabbaatee irraa dubbatte jechuudha. Dhibba gabbaatee irraa dubbatte. Akkamiin mana mootummaa keessa salaatan? Akkamiin namni musliimaa mana mootummaa seena? Biyyattii namni qabataa jiru harka 90% bulchiinsi ammaa kun nama musliimaati. Biyya tana diiguuf deemaa jiran jechuudha. Ifa wanni kun waan gabbaa'ee miidiyaa illee horii dubbate jechuudha. Fakkeenyaaf waan isaan gaafas jedhan keessaa oppiidiyoon harka 90% musliimaa jedhan. Aanjuu fi dhabde karaa saniin illee ta'uu fi dhabde jechuudha. Wanni isaan hin jedhin, wanni isaan hin godhin hin jiru. Namoonni sooshaal miidiyaa hordoftan, namoonni haala biyya sanii namarraa dhaga'uu osoo hin taane osoo ofii hordoftan waan isaan jechaa bayan gaafa Ustaaz Abubakar fa'a Dr. Abiyyi waamee mana mootummaatiin dubbise sooshaal miidiyaa kana waan inni itti oole guutuu isaa argaa turtan. Waan isaan ja'illee ni yaadattan. Qaraa miti Itoophiyaan amma baddee jedhan jechuudha. Qaraa miti Itoophiyaan amma baddee. Maaliif namni musliimaa haqi amantii wal qixxaa'uun namni hundinuu mirga qabu amantii isaa hojittii kun biyya san keessatti akka faallan laallamti jechuudha. Fakkeenyaaf walgayii isaanii Abbaas ibnul Islaam. Abbaas namni waan kanarra morma qabdan biloo 90% naan jedhe Abbaas sii kennamee ol ba'i. Wanni tara duuba ta'anii morman dhugaa jirtu gabbaanee ilmaan Oromoo walitti amannu raga evidensii waliin deemna. An viidiyoo sii fida Abbaas gabbayii kootu jiraachuu dhabu 80% blow jedhe. Wanni inni dubbate harka 80% kijibaa jedhee kaa'e. Abbaas si ergee jira ol ba'i qaban evidensii ragaa waliin deemna. Abbaas namoonni waa katabdan dikilaar jedhe laa dhufurraa akkas godhe. Abbaas warroonni ammallee karaa kanaa isiniim warri maqaa musliimaa baafattanii amantiin nama mataa walii Abbaas ibnul Islaam yoo waa gabbaatanii kan dubbanne nama waliin mormitanii daayiloog godhuu hin dandeenye waan katabina koompitara duuba teettanii bakka biraatti katabaa malee peejii namaa irra dhuftanii nama keessa waan kaayinaa. Gabbaya warroonni dhagaa Oromoo warra waa katabu warri akka kiyya waa waraabdan hiree kennaafi yoo inni dubbachoo baatee diiggaa deema namni sun. Yoo waan ati dubbattu san irraa dubbachaa jirtu san keessaa warra harka qabu. Warri yeroo waa'ee amantii irraa ati dubbatte maqaa san baafatanii dhufan yeroo ummata baalee irraa waa dubbatte maqaa argee baafatanii dhufan
yeroo jimmarraati waa dubbatte ka wallaggaa baafatanii dhufan yoo ati wallagga irraa baafatte ka arsii baafatanii dhufan kun koree warri ijaaree deemu jechuudha. Ibnul Abbaas waan diida jirtuuf ka dubbatellee siimaa dhaga'i sadarkaa paartii warraatitti maal jedhan amantii warri haarawaa dhaabbate kana abuun maal jedhaniin amantii warra Itoophiyaa bakka bu'aan haarawaa dhaabbate ifat dubbatee jechuudha. Kiliir qulqulluu. Gaafa masjiidni hadha diigame kun diigamu Ibnul Islaam eenyu itti maqaan kan kee waan garii namoonni waa mormitan dhaabbadhaa laalaa ammallee gaafa warri dubbate si hima abbaa gaafa laga xaafoo mucayyoo san maqaan isii eenyu ta kantiibaa achi turte san ortodoksiin lafa takka qabate mucayyoo seeraan ala waan kana kan quban qabne dhaxxaniirra ijaartan jettee sharaa warri hidhee waa hunda fuutee warra bakka san irraa kaafte jechuudha. Lammaa Magarsaa dhaqee kaaree 10,000 kenneef achi gubbaa dhaabbatanii maal jedhanii mucayyoo saniin islaam tabiyyeew kantiibaa ka isiin lafa nurraa fudhatte Lammaa Magarsaadhaa deebisee nuu kennee jette. Guyyaa san alaabaa Itoophiyaa afanii bakka inni 10,000 kaaree 10,000 inni kenneef illee kaadii kennaniif jechuudha. Caaltuun akkas fayyaa ta'e rabbi umurii si haa dheeressu. Wanni isin jedhanu maali? Islaam tabiyyeew kantiibaa jedhaniin laal. Islaam tabiyyeew kantiibaa bayanii dibbeedhaan yala dhaabatanii safaariin irraa sirbite abbaa lafaa fuunee kiishaa fuunee waan haasuuf. Sinigalee kanaaf warri waa diiggaa deemtan atteeshii namaa jijjiiruu deemtan rabbi sodaadha. Yoo amantii dhugaa musliimaa qabaattan rabbi sodaadha. Amantii biraallee qabaattan amantiin teessan kijiba irraa isin dhoorkiti jechuudha. Evidence ragaadhaan abbaan waa mormitu ani hiree isinii kenna gabbayaa kun kijiba akkana jedha. Dhugaan jirtu hadha isi akka kaleessa waan ta'e qofan dhageenyu amma itti amannee dharaaf dhugaa adda baafannee jala deemna malee haara yeroo ammaa jiru namnummaan nutti mee miidiyaa irraa dhageenne yookaan labsa paarlaamaan taa'eetumaan paarlaamaan maal jennee reedoo gurra qabanneen caqafnu. Alhamdulillah rabbiin teknoolojii laaffisee jira waan ta'u guutuu namni evidensii waliif fidee wal dura teennee wal argaa mormaa waliin yaana jechuudha. Kanaaf masgiidni kalee diigame wanni amma ta'e masgiida san gubba viidiyoo san eda maal isiniin jedhan adda baafadhu malee viidiyoo san isitti hin garsiisu viidiyoo masgiida finfinnee diigamee jira viidiyoo kiyya kaleessa laala dirree tuubiin gadhiisee jira ammoo ragaa hundeen qabatamaa waan hin qabneef ragaa godheen dubbadhu jedhe kalee galgala jechuudha. Maaliif cadhisee waan achi gubba gadhiisa yoo gabbayee dubbad nama mooshiin ta'ee wama argeef yookaan ammoo amantifatiyya jaalalaaf gabbayee dubbadhe taa jechuudha. Waan borutti saalfadhu waan an dubbadhu kana nama 1,000 gastu caqasa. Siyalee waan irraa dubbadhu kana ummanni bakka san jiruu dhaqee taa jechuudha. Kana laaluu qabna. Namoonni hedduun wanni amma dalagamaa jiruuf ta'aa jiru maali? Obboleewwan xiyya karaa kanatti illee waa isinii hima. Warri al-abash warri kaayoo al-abash qabullee ummata musliimaa jidduu seenee warra milinik safaarii waliin dalagaa jiru tokko warra. Fakkeenyaaf suuraalee ustaazota kennaa raayyaa abbaa mancaa keessaayyuu jechuudha. Warri gara galchee haala adda addaatiin waan kana qofa dalagu milinik safaarii waliin dalagaa jiru hedduu jira. Maqaan musliima wanni inni irraa dubbatu akka inni itti deemu warri kun faallaa amantii tana haala adda addaatiin adda diiguu rakkoo ummata keenya jidduu kaa'uu deeman. Kanaaf waan jiru hunda isaa akki kalee sun dabree jira abbaa. Kanaafuu gabaabumatti wanni isiniin jechuu barbaadu waa'ee kanarratti masgiida diigame san Ustaaz Abubakariif takkalee uumaa qabatee dhaqanii masgiida diigames ummata naannoo saniillee dubbisanii masgiidni sun kaxaan dalagamee warra shira kana dalagu abba abbaas waan adda dubbatame waan godhame san caqas dhaq sooshaal miidiyaa gubbaallee jira. Masgiidni bakka sanitti deebi'ee akka ijaaramuuf warri waan kana dalage
beekumsa mootummaatiin alatti namoonni hangoo harkaa qabaniif jijjiirama kanatti namannetu waan san dalagsiise jechuudha. Wanni kun dalagameen maali? Taakkalee uumaa irratti ummata musliimaa kaasu. Gosa hundarraa akka ummanni rakka'u. Amantii musliimaa Oromoo, Guraagee, Walaayitaa, Kambaataa, Tigree namni keessa hin jirre hin jiru. Maal godhu? Fincila Finfinnee keessaa kaasu duulli guddaan deemamaa jiru. Wanni kun dalagameef. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kanaaf ilmaan Oromoodha. Amma achi Oromiyaa keessatti biyya Itoophiyaa jedhan tana baanan keessatti Itoophiyaa jedhan kana keessatti akki kaleessaan asii beekaan dabartee jirti. Waldhossaan waa dalaguun haftee jirti. Namni anangoo qabaasii murteessaan dabartee jirti. Yeroon isii ekspaardeet ta'ee huura keessatti darbameera sun. Beekumsa ummataatiin ummanni itti amanee namni hundinuu waliin murteeffanna waan ummanni jaalatee ta'a malee sii beekaan dabartee jirti. Yoo ittillee qixxaa'uu baanne addunyaa jala kurkuraa jirra. Waan addunyaan kalee agartee xiqqoollee ta'u arginee jirra jechuudha. Ummanni kennallee ifaa xiqqoo isii ifeefii jira amma. Akkamiin mirga isaa falmataa karaa kam deemaa anas sii beekaa namaa irraa waan an jaaladhe ta'a. Mirgi isaa akka itti kabajamu kabachiifatu ummanni kennallee argee jira jechuudha. Kanaaf dhukkaamsuun anas sii beekaan amantiin akkasii alaa dhufteen amantiin akkanaa mirga qabdiin ati mana mootummaa seentuun ati sheeka siyaasaa keessa seentuun anuma sii murteessaan hafteerti. Namuu walqixa deemne. Sheenni illee mana mootummaa seenee filamee illee bakka hundaa seena. Qeessi illee seenee bakka hundaa dalaga. Abbaan barbaadee bakka sadhaqi hundinuu hafi. Alan nama gadhiisanii gubbaa sii murteessanii dhattee masgiidaa ijaaradhu tara siin ijaaratin. Madrasaa ijaaradhu deema siin ijaaratin. Hafi dabre. Warri saniif lafa dhiittan warri kanaaf jecha gubattan bakki wanni fiddan wanni gootan illee jiru. Amma walqixxummaa tokkummaa namuu amantii isaa akka heddummina ummata isaatiin amma achi charchiillee abbaan bakka fedhe ijaarata. Masgiidallee musliimii bakka fedhe ijaarata. Manni abbaa gadaallee bakka fedhanitti abbuu ijaarrataa jechuudha. Warri kun isiniin tahin lakki amantii tokkocha qofatu gaara irratti illee qilee keessatti illee ijaaratee taa'an dabarte. Laala haga biyya tana keessa dhugaan hin jirre haga ummanni musliimaa biyya san keessatti haqan qabne haddallee Maqalee keessatti ummanni musliimaa waggaa meeqaa mana masgiidaa bakka itti salaatu hin qabu. Qabrii isaa nama yoo awwaalatu sa'a tokkoof cinaa deemanii awwaalatan. Sanuu hayyama warraatiin jechuudha. Garuu charchiin isaanii bakka kiristaanni tokko hin jirre illee charchiin dhaabbata jechuudha. Bakka namni kiristaanaa hin jirre illee charchiin dhaabbata. Sun dadhabbinna kenna. Dimokiraasiin jiraachuu dhabu. Mirgi ilma namaa achi keessa kabajamuu dhabu. Namni haqaan gottol dhufuu dhabu. Hadha garuu alhamdulillah sadarkaa kolleejjiitti ummanni musliimaa dhaqee ijaarrate. Tanaaf gubatanii fiigaa jiran. Tanaaf bakka hunda boolla qotaa jiran. Harargee keessatti dhaqanii masgiida gara meeqa diigame jedhan. Harargee keessa waan deemaa jiru agartan jechuudha. Maqaan Harargee keessatti deemaa jiranii maali? Maqaa abbaa gadaa jedhuun mana abbaa gadaa jiran galma ijaarra jiranii masgiida diiganii galma ijaaraa jiran. Wanni kun marti walitti hidhaa qaba jechuudha. Kanaaf obboleewwan tiyyaa namni musliimaa wanni isinii dhaamu namoonni amantii kana musliima qabdan beekaa wanni tun hundinuu ni dabartii akka rabbi irraa si gaafatu. Yeroo mana rabbii namni daangaa itti cabsu yeroo seeraan ala dhufanii kaleessallee mataa keessa si gattumanii bakka itti salaattu dhabdee bakka itti nama awwaalattu dhabdee biyya tantee dachii rabbi irra si uume irratti salaati irratti sooman irratti si haa awwaala siin jedhan gubbatti namni si murteessa jedhu dabarte. Dayyuusni warri namni ergatee nama jala deemtuuf amantii namni kireet sii godhe sii uumeen Oromoo mataa waliin dha'uu deemtu biyya san diiguu deemtullee garaa muradhu biraa gali. Kanaaf ummanni Oromoodhaa ummanni musliimaa keessaa jechuudha. Finfinnee keessatti sagantaan lafa kaa'ame duulli lafa kaa'ame dheeraa ture.
masgiida hedduu akka inni diigamu sagantaa itti baasan pilaanii gubbaa dhufe hayyaman qabdanii horii kaleessa maal jedhan masgiidni tokko yoo ijaarame horiin masgiida kanaa eessaa dhufee ijaarame jechaa ture. Biyyattii san keessatti fandiin maqaa musliimaatiin seenuu ture. Yeroo garuu charchii isaanii ijaarratan addunyaa keessaa bakka hundaa fe'anii itti gannaqaa bayan. Ummanni musliimaa gargaarsa addunyaa keessaa musliimni guure argachuudhaaf warra isaanitti amane amantii isaaniitiin deemutti kennanii nama beelee dura qamadii gannaqanii amantii musliimaa gadhiisi kiristaana ta'e eegasii qamadii sii kennaa jechaa bayan. Horii garuu wakuur harka 180 uummata musliimaa kennaa ture. Zakaa Suud Arabiyaan waliin qabdee biyyoota Afrikaatti ergitu harka warra waldaa gargaarsaa seensisanii eegasii gad deebisanii ummata keenya kafarsiisaa bayan jechuudha. Amma sun martuu dabartee jirti. Ummanni musliimaallee koree gargaarsaa of danda'e qaba. Ka kiristaanaallee akkasi qaba. Kiristaanaan musliimnillee ka waliin qabu akkasi qaba. Akkuma seera addunyaa biraatti amma achi tokkummaa walqixxummaadhaan reed kiroosii warri kiristaanaa yoo qabaatu nullee gartee calaqaa kabaanan kan ji'aa kan musliimaa akka keeniyaatitti keeniyaa yoo ati dhatte reed kiroosiin baana illee adda jira calaqaallee adda jira kan musliimaaf kan kiristaanaallee jechuudha. Waldeenni lachuu waliin dalaga. Maaliif musliiman lafa san keessa jira haqa qaba. Ammaachi Itoophiyaa keessa wanni musliimaa musliimuma laalti. Namni biraa irra murteessuun hin jiru seera Itoophiyaa jira anaa miti. Wanni kiristaanaa kiristaana laalti. Waliin sheergoon ammoo gadhannee jechuudha. Akka dheengadda nama tokko maqaa dha'uun barbaadu maaliif ennaan tokkummaa Oromoo kana tutti Dr. Abiyyiidhaan maal jedheen mootummaan Itoophiyaadhaa dhaabbatee uf laaluu qabaa jedheen biyyoota Arabaatiin walii galuun qabu. Maaliif masgiida ijaaramaa madrasa ijaaramaa akka kun hin taaneef no way dabree jira sun. Namni hundinuu haqa qabna. Haqa teenarraa dubbachoo masgiida ijaarachoo madrasaa ijaarachoo kolleejjii ijaarachoo ummanni musliimaa hadha maajoritii warri illee amaneeraam kaleessa maajoritii musliimaa mitedhan hadha amananii jiran garuu kolleejjii tokko hin qabnuu ture. Iskuula musliimaa tokko hin qabnuu ture. Biyya namaa yoo isin dhattan keeniyaa yoo isin dhattan saabjektiin tokko quraana. Keeniyaa keessatti saabjektiin tokko iskuulatti quraana qaraa'isan. Musliimni keeniyaa keessa jiru miliyoona 11. Populeeshiniin ummanni keeniyaadhaa miliyoona 28. Miliyoona 28 keessaa miliyoona 11. Inni sun iskuula dhattee ijoolleen pireedii tokko quraana qaraati jechuudha. Maal ennaan saabjektiin baabilii illee waan kennamuuf cina quraanni illee kennamee qaraan. Itoophiyaan baanantuun hadhallee bakki isiin jirtu seencharii ani hin beeku meeqaffaa akka himuuf. Okay, yeroo takka naa ubsa telefoonii dubbisee irraa baa daqiiqaa takka naa kenna.
Okay, okay, I'll call you back tomorrow. Maybe same time I'll call you back. Okay, thank you so much. Okay, bye. Okay, bye. Bye bye. Aufan kakari babredu bulewanti ya namni hundinu dhiifama naa tolcha telefono yitti waan importanti natti onnani. Kanaaf dhiifama naa godha. Kanaaf ilmaan bulewanti ya biyya Keeniyaa san keessatti biyya san haqa akkasii qabdi. Kolleejjii fi yuunivarsiitoota keessa masgiida tokkoo fi charchii tokko jira. Sa'aatii salaataa ijoolleen ayyamamee fi salaatti. Ijoolleen musliimaa jalbaabaa waan hunda uffattee salaatti jechuudha. Maali kun? Haqa namni tokko qabu, biyya san keessatti qabu, amantii isaa irraa qabu. Nu garuu biyya teenya irratti ummata guddaa taanee haqa san guutuu awwaalamnee irraa ukkaamamnee akka nu mataa ol hin qabanne godhamaa baane. Namni keenyallee hedduun ittiin saalfata. Namni keenyallee hedduun bakka tana ni suudhata. Akka yoo ati dhugaa kee dubbatte waa badanii ta'a. Namni gaafa akkas eegale dayyuusa ta'e garuu dhaquu hin danda'u. Nama jalaa ol ka'uu hin danda'u. Paarlaamaa keessa ministiroonni musliimaa warri achi keessa jiran akka alii waarii oofaa namni hedduun hin beeytan. Godaanaa bonaa hedduun namoonni amantii musliimaa qaban achi keessatti qamisa godhatanii madawwara godhatanii walgayii dhaqanii walgayii keessatti wanna jedhan. Oofisa isaanii keessa seera keenyaatitti suuraa mootummaa pirezidentii sanii oofisa kee keessa kaatta. Warroonni musliimaa achi keessa mallattoo beeytiidha yookaan waan birkaatan suuraa namaa tokkoon kaayatan. Seerri ammoo kaayachoo qabda suuraa pirezidentii biyya sanii bulchaa mootummaa biyya sanii. Garuu amantiin isaanii waan hin hayyamneef hin kaayatan. Maan kaayanne namni jedhuun hin jiru. Mirga amantii keessa mootummaa yoo seene mootummaa sanii dhumatte jechuudha. Kanaaf obboleewwan kiyyoonni isin jechuu barbaade maali? Tokkummaan akki itti dhufu haqa walii eegu. Keessaayyuu amantii irratti musliimni amantii kiristaanaa kabaju, kiristaanni amantii musliimaa kabaju nagaa waliin jiraachuu. Amantiin ta'abbaatii biyya waliin qabna. Wanni kun jajjabdu nu biratti ammoo dhuga aadaan nu keessa guddanne mootummaan biyya san bulchaa ture takkaa walqixxummaa amantii takkaa nama silaa ka'ee namni dhugaa tantee lafa siikaa hin jiru. Masgiida keessa ajjeefamuu, masgiida keessa qalamuu namni, masgiida keessa guuramanii hidhamuu, waraanni masgiida mana rabbii keessa kopheen deemee abbaa fedhe waan fedhe godhu Itoophiyaan kan isin beektu kana nama keessatti ajjeesu. Biyyan baan jiru. Ameerikaan nu keessarru, biyyi nu keessarru tun haga mirga amantii namaa kabajjee eddu. Poolisiin Ameerikaan biyya laarraa qabdu waan biraati. Poolisii lookaal Ameerikaan keessa qabdu. Kana keessatti namoonni hedduun amma wanni inni itti ilaalu fakkaataan namni itti ilaalu. Namni keennallee sammuu inni keessa kaayatee ilaalu maal se'a? Amantii tanaa namni garii irraa dubbachuu sodaata. Yoo amantii ofii irraa dubbate teeraristi naan jedhanii waan biraa naan jedhanii hedduun namaa kanaan mataa qaqqabatee shushuula. Garuu biyya tana keessa waan garaa isin nyaatu ummanni musliimaa magaalaan keessa rutan isteeta Siyaatil jirru kana keessatti guyyaa iida salaataa sooma hiikkaa kalandariin akka cufamu ayyaanni akka gartee guyyaa san guyyaa ayyaanaa ta'u murteeffamee jechuudha. Hujii kaampaanii daldoo irraa haftee sii kafalam guyyaa san. Amantii kanarratti haga namni mirga qabu. Biyya namaan nu amma baqataan biyya alaa irraa dhufe biyyoota biraa irraa dhufnetu magaalaan jiru kana keessatti hagaan dhufe anu waggaa xiqqaa biyya tana keessadha. Charchii shan bitanii masgiida godhan. Charchii shan bitee ummanni musliimaa kasilaa jaaffaadhaa ka bitan warra Itoophiyaattu bitee ortodoksii godhate. Warra Itoophiyaa bitee ortodoksii godhate mana amantii ortodoksii godhatan jechuudha. Charchii
kiristaanni biyya kana akkami charchii masgiida jijjiiran akkami musliin jedhu yeroo ati salaattu waajjira keessa jiraattee salaanni si gahe yoo ati salaata jettee si jalaa kaanii waan ufii dhaabanii salaatii siin jedhan charchii tokko jira daawuntaawun teena tanas siyaaroo guyyaa jimaata kootaatti salaata musliimaan jedhaniin namoonni as jiru ni beeka Madisiniif 6 Avenue gubbaas jiru kanaaf maal jechoo barbaadee waan kana fakkiisini kaase Itoophiyaa baanan tana keessatti musliima yoo ta'e amantii ufiitii dubbachoon haqa ufiitii dubbachoon namoota keenya hedduu biratti akka gaaraa itti ulfaatan birattu jechuudha numaa warruma gartee amantii tana qabnu birattu dhugaa jiru kana gabbaasee dubbatee haqa ufii kabachiifachoon itti ulfaata kanaaf Itoophiyaa keessatti wanni jechoo barbaadee kaaseen maali amantii musliimaati wanni kalee irra dalagan dabarte warri kanaaf fi damliin safaarii wajjin al abasholiin warroota adda addaa waliin deemtan adabadhaa nagayaan ummanni haa jiraatu garri nu yaa'aa jirru wanni hadha biyya san keessatti dalagamaa jiru tokkummaa Itoophiyaati nagaan ummanni waliin jiraachuu amantiin tokko ta'u amantiin namuutu ija takkaan laallamu ati kiristaana ati waaqeffata ati musliima ati abbaa biyya kanaatii mitiin eenyu waliin kutte irraa maayii mallastu itti aane namni irraa maayii biyya san keessatti rakkoo tana Oromoo irraan gahe amantiin nama adda qoode irraa maayii mallas zeenaawiittu shira ofii dalageen maayii gartee gara qabriitti galee jechuudha. Ammaa achi garaa kutadha warri waan kanaa yaatan. Gara Tonfooziyaa. Kanaaf obboleewwan kiyya kan musliimaa mataa olaa qabannu haqateen irraa dubbachaa jirra. Bilisummaan barbaannuuf haqni barbaannuuf wanni sareen nu nyaatte keessaa tokko amantii kenna. Ilaalcha kaleessa Itoophiyaa keessan nuu kennan lafa haa kennu. Itti miidhamne, itti ajjeefamne, itti sareen nu nyaatte eenyullee olitti maqaa biyya san keessatti rakkoolee nurra gahee qabsoollee itti goone. Namni nu dura dhaabbatee nu mormu hin jiru. Islaamummaa ammoo irraan saanfatinaa. Leengadda gartan addunyaa keessatti kan namni dinqisiifate. Hiriira musliimni karaa nagaatiin bahe ka mallas zeenaawii mataa nyaate ka isa maraache. Ka wayyaanee dhiiga dhaabee abdii kutachiise. Ka qeerroo fakkii ta'ee karaa bane. Ummata musliimaati. Geetaachoo Asaffaafaati warri tika Itoophiyaa mataan gara galee yeroo isaan anawaarii waraana qopheessan warri bani masgiid dhaqee bani masgiidii waan biraa dalagdi dhiirti. Yeroo warri sooftii nama sakattee harkaa guuru dhiirti waan biraatiin gara biraatii gabbaati. Gaafni abashoonni gaafa miliik safaariif dayinnatiin Itoophiyaa garaa kutate gaafa kam ni yaadattan na fakkaate. Afuuffaa irratti sagaleen teennaa dhagamtu yaani namu afuuffaa xiqqoo mul'atu namu bakka kaate seenee irra katabe. Yeroo salaataa gabbaa namu afuufee sagaleen teennaa dhagamtu yaani samii gubbaa gadhiisan. Waraqaa karaa gubbaan maxxansaniif kan makiinaa isaanii gubbattiif gidaaratti kalee maxxansan poolisaa furaana irraa guuraami samii gubbaa balanii helikopteraan hin guuran hin dadhaban. Afuuffaan kun bararee ambaasaaddoroota oofisoota warra imbaasii biyya san kee jirullee keessuma bu'a mana mootummaallee dhaqee keessa bu'a. Bubbeen deemaanii ooltee naannoo Finfinneetiin magaalaan allee dhaqee tuuba sagaleen kennaa dhagaamtuu jira wanni yoo achi kaasan. Balaan itti buutee mire ummanni waan qabatuuf gadhiisu wallaalee ummata kanaan man dandeenyu jedhan. Namoonni hadhallee fakkiisan masgiida qubaallaa kan Finfinnee keessa jiru. Hagaan Finfinneen argin ture mee yoo guddate masgiiduma 20 yookaan 30 godhi Finfinnee keessa. Sunuu masgiida namni haga murtaa'eetti salaatu jechuudha. Masgiida qubaallaa kan beeka gaafa beeku Finfinnee jechuudha. Isa tana ijji namaa dadhabdee magaalaa gasgeettu keessatti ka ummanni musliimaa gasga'u keessa jiru. Dhiifama nama bilbilee.
hagas gawwachi keessa jiru kana diiguudhaaf halkanii guyyaa hirriba dhaban. Obsuu dadhabanii cabsaa dhaqanii diigan kalee masgiida san jechuu. Hinaaffaa. Kanaaf obboleewwan tiyya namoonni yaada kasirra qabaatan yoo jiraatan nama lama sadii isinii kennaa yoo yaadan qabaanne waa'ee kana gubbatti wanni gabaabsee jedhee keerraa bahu ammaa achi wanni isinii dhaabnu maali? Nama masgiida tokko diiguu lafaa ka'e kantiibaa irraa eegali, mulchaa mootummoota irraa eegali, federaala irraa kaasii mootummaa naannoo Oromiyaa qabadhu yoo Oromoo mataa waliin dhahuuf deeman taate malee manni amantii kamuu charchii ta'e, mana waaqeffataa ta'e, masgiida ta'e, manni amantii mana amantiiti. Kabajaa qaba. Kabajaadhaan namni hundinuu masgiidni sun akka hin tuqamne gochuun dirqama mootummaa sun qabu. Heeraaf seera biyyattii sanii kabajuun dirqama mootummaa sun qabu. Yoo lakki katabneetumaan waan katabne dhiifnee akkuma kaleessa waan biraa dalanna jettan sun gartee kufaatii keessan ta'a. Kanaaf jettan manoonni amantii biyyattii keessa jiru kabajaa argatan mirgi mana amantii haa eeggamu. Yoo wanni isa diigu jiraate seeraan uummata koominitii sana amansiisanii waan san daawwachuu bakka biraatti ijaaramu kennanii fi diiguu mootummaa mirga qaba. Kanaan ala akka amma federaalli kalee godhe san utaalanii doozara qabatanii kilaash fudhatanii fiiganii mana amantaa diiguun diinummaa malee firummaa yookaan ammoo biyya bulchuu miti, biyya diigu. Wanni kalee dalagame Finfinnee keessa yakka. San uummanni biyyattii jiru warra waan san dalage seeraaf akka dhiyeessan irratti dalaguu qabanii irratti illee dalagaa jiran. Yakka gurguddaadha sun. Kalee lubbuun namaa uummanni wal dhoorge viidiyoo san deebi'aa ilaalaa. Yoo uummanni waliin dhoorkin kalee namni xiqqin dhumatu masgiida isa irra jechuudha. Wanni isaan godhaniif illee saniif. Wanni dalagamaa jiruuf illee sooshaal miidiyaa addunyaa kana gubbaa biyyi sun nagaa kan qabne amantiin nama waliin buusuu Dr. Abiyyiin asiin dura jedhe kaan karaa kanaan gaffiduu waan san dalaganii jechuudha. Kanaaf kantiibaalleen taakkalee uumaadhaa Oromoo si kabajjisi jaalatti. Kaxaaleen akka duraa deebii akka sirraan argamne waan gootuuf warroota yakka san dalaganillee seeraaf dhiyeessu bulchiinsa kee keessa namni maqaa keetiin akka hin daldaalle halkanii guyyaa dalaguun dirqama keeti. Bakki amantii tawaan biraa uumaan qabdu. Amantii waan dhufe dhaamsuu hin danda'an. Kanaaf mootummaan Itoophiyaa yeroo waa dalagu hunda karaa amantiitiif fiiga. Mallas Zeenaawiidhaa maqaa teeroristiitiin nama leenjisee kireet godhee addunyaatti himee biyya tiyya keessa rakkoo seenee jira. Warroonni biyya jeeqan seenanii jiran jedhee qopheessee irraa bahee vaayirasiin baalee farsii seene jedhee dhaqee uummata Oromoo fixe jechuudha. Uummata Oromoo keessaayyuu amantiin illee sima fixan. Sabummaan illee sima fixan jechuudha. Uummata maqaa amantiitiin dhumate, garba akka dhumate, kofalee akka dhumate, hasaasa akka dhumate hundinuu ilmaan Oromoo dhufanii fixan. Dhagaa tokko shimbira lama jaassan dalagaa turan jechuudha. Ammallee san barbaadan. Harcaatuun warri hadhallee kaayoo kaleessaa qabatan karaa san deemaa jiran karaa irratti uummanni musliimaa harka ol qabannee kaanee tokkummaadhaan mirga keenya kabachiifachuun dirqama keenya. Ortodoksii yookaan ammoo seerri abbaa gadaa abbootiin gadaa dhufanii siin kabachiisan. Ati kabachiifattu namni kun irratti gargaara. Uummanni musliimaa gaafa dheengadda roobeetti charchiin gubate gabbayee cinaa dhaabbatee gargaare. Tokkummaan akkas. Amantii walii kabajuun akkas. Kanaaf mirga keetiisitu dubbata. Amantii teessi kabachiifata. Namni akkanumaan musliimni miidhamee masgiida ijaarachuu qaba. Koominitiin isaa akkas ta'uu qabdu jedhu hin jiru. Sossoyi. Dalagan. Haqateeti. Dhugaa keeti. Sheekolee qofatti hin laalin. Koree qofatti hin laalin. Sossoo'uu qabda mirga kee gaafachuu qabda. Qabsooftee jirta daladdee jirta. Stand up sossoyi. Warroonni biraatii dhaamsa karaa kanaan dhaama. Sheekoleen teennallee hayyoonni teennallee kan musliimaa. Wanni mana namaa dhuftu hin jirtu abbaa. Nama biraa bulchiinsa keessa amantii tiyanaa kabachiisoo jetteen amantii ta'e irraan beeku. Haqa fedhe yoo dalage. Musliima akkas godhuu qabaa namni jedhee
si yaadee waa sii godhu hin jiru seen keessa achi jiraadhu Keeniyaan isin faarsinu wanni isin kabajaa argatteen ministeerota achi keessaa qabdi waa'ee amantii musliimaa irratti jara gaafatan lafaa kaanii murteessan yeroo seeraan ala deeman amantiin teena kanaan ayyamtuu kanan gootanii jettiin namoota akkasii bulchiinsa keessaa qabaachuu qabna itti hirmaachuu qabna dalagachuu qabna kaleessa ummanni nu gabroonfachaa ture wanni inni nurra aaneen bulchiinsa keessaa nama qaba seeranii dalagaa bayan jechuu kanaaf keessa seenaa irraa dubbadhaa haqa gabbayaa gaafa kiristaanni miidhamu waaqeffataan miidhamullee biyyattiin takka wanni isin dhaabbattuun Ameerikaan dhufne kana gaafa nu dhufnu namoonni garii waan nu dubbannu kana irraa kabraatiin laala bakka diqqan laala biyya namaa yoo ati dhufte Ameerikaa maa dhufte yoo siin jedhan maal jettee deebista Ameerikaan dimokiraasii qabdettaani amantii ufii abbaan akka fedhe geggeeffachuu yoo feete geggeeffachuu yoo feete dhiisu amantii fedhe hordofu dura wanni atti deebistu mirgi amantii namaa kabajamuudhaan free speech mirga keetiin gabbaatee abbaa feete irratti dubbattee waan feete gaafachuu dhuga nu biratti namni keenya dimokiraasii waan jedhan hin beeku dimokiraasii saba qofa irraa dubbattee amantii dhiiftaa fallaala waan akkasii yoo tunne namni hedduun teeraristi naan jamfaa jedha teeraristi hojii keetu si godha yoo ati laayinii irraa baate teeraristi muslima qofaan hattuun teeraristi kijibaan teeraristi warri gubboo nyaatu teeraristi namni gariin maqaa teeraristi jedhan kana muslima yookaan nama amantiif lolu kaayata teeraristi jechuun nama waa jeeqtu jechuun jeeqtu nama waa jeequ nama waan isaa dhiisee waan nama balleessuu deemu teerari afaan ingiliffaati yoon shoodar keessaa jechuun waan tokko waliin dha'ee si cinqu lafa si dhibbisu si sodaachisu kanaaf warri waa shoodar keessu namoota hattu nama daangaa nama cabsu ati haqa kan kee ka barbaadattu abbaa haqaati qabsaaya jedhan san kanaaf haqateetii gabbayii falmadhu dimokiraasii yoo seera waan haaraa arganne kana fayyadamna jette gabbaatee dubbachuun dimokiraasii keessaa tokko amantii tan ta'e irraa dubbachuun dimokiraasii keessaa tokko biyyateetii dubbachuun dimokiraasii irraa tokko kana hundaa gabbayii irraa dubbadhu wanni adda sodaattu hin jiru kaleessa ambatu dhugaadha akka malee si godha si kolaasanii waan hin taane si godhani haqa jirtu gabbayii dubbadhu mana duuba deebitee abboo masgiida keenya diiganii akkam taanee tadhallee jijjiirama jedha malee itti mataan hooqatiin gabbayii dubbadhu masgiidni maa diigama jedhi dayyuu san ta'in namni biraa dhufee masgiida si ijaaree madrasaa si ijaaree kolleejjii si ijaaree hoodhu itti salaatii hoodhu ijoollee itti barsiifadhu siin hin jedhu mana mootummaa keessallee taa'ee namni biraa waa siin godhu kanaaf gabbayaa akkuma kalee gabbaatanii qabsoo gootan haqa tanaaf koominitii musliimaatiifillee dalagaa tokkummaa biyyattii illee kajabaatu karaa sanitti isin jira jechuudha. Waa'ee kanaas itti irraa bu'a. Waa'ee Alimuddiin. Ilmaan Oromoodha waa'ee Alimuddiin nama hedduu mataa waliin dhoofte ilmaan Oromoodha. Sunillee hojii guddaa ta'e. Waa'ee Alimuddiin itti rakkatina. Alimuddiin inni nu du'aaf jiru jidduu jira. Qabeenya inni qabu waan kaleessa inni ittiin biyya akkas godhaa ba'e Suudiin kaasitti hafellee ka Itoophiyaa kee jirullee jala dhuftee irraa guuraa jirti. Kanaaf ka isin yaachisuu qabu. Shaakkiso ka inni ilmaan Oromoo akkas godhee kalee ittiin naaffisee ittiin summii uummata keenya gannaqe sun fiiwuchariin uf durri isaa akkam ta'aa jira isa irraa yaada. Namni bakka isaa san bu'ee waan san dalaguu deemu maal godhuu qabaa ka jiru irraa dubbannu. Alimuddiin dhabuu qabaa. Alimuddiin akkas ta'uu qabaa. Kaleessa inni nuyi dhaaba ilmaan Oromoodhaa ofiiyyuu jeelaa bahee dhufe. Mee xiqqoo hafuuraa baafatu. Waan inni ta'uu ilaalla dhaabbannee san. Alimuddiin maal dalagaa maal ta'a maal godhanii ilaalla dura. Fuula keessa waan fiinnuuf hin qabu. Abashoonni illee san hojii nuu godhuu barbaadan.
miliik safaariin kennallee ka jijjiiram kanatti namanni hujii nu godhuu barbaadasa hujiin godhan waa'ee almuddiini yakka dalagee kalee 100% oromoo agaree ta'inallee hin fedhu agaree namoonni waan kanarraa hin beekne gaafa kunnoo abaa'oon gaara jiruraa eegalee namni dur dhaabbachaa ture almuddiin tokko qabsoo uummata oromoo namni garii nama wayyaanee mallasii walii akkas dalageedha dargii wajjiinillee oromoo dura dhaabbachaa ture almuddiin nama iddoo seenaa dubbisaa jennuun hin dhagaanii 91 irraa eegalee dalagaa ture namtichi kun diina oromooti yeroo irraa namni garii no biyya san keessatti akka dalagatu irratti ilmaan oromoo irratti dalagaa ture lafa oromoo keessa waan takkan dalanne keessaa saamuu malee jechuudha kanaaf namni yakka dalagu namni shira dalagu rabbii yoo isa qabe akka almuddiin inni nu waan akka kalee qabaataadha haqxi dhiigni ilma namaa isa qabdee salphatee inni nu jechuudha nama bakka inni lafa dhayetti deebisanii irraa madaan dabalaniif yoo inni gabbayee ka waa itti kennanii dalaguu deemu ta'e gaafas irraa dubbanna yoo qabeenya kana inni harkaa qabaatee ka waan suudii irraa fe jiraatu taate dhiiga ilmaan oromoodhaa ka nama laamsha'e ijoollee dhalatteef rakkoo naannoo sanitti hin gahe qabeenya bade mootummaan dura waan san irraa kafaluu qaba ummata sanii kan irraa dubbachuu qabnu itti aanee warqiin laga dambii ka shaakkisoo abbaan fudhatu maal godhuu qabaa irra dubbachuu qabna ammallee gaduma baasee rakkoo Itoophiyaan qabdi jedhanii fuudhanii namoota biraatii kennanii ammallee uummata oromootti taphachuun akka dhaabbatu irratti dalagaa namni sabaa quuqama qabdan namni an oromoodhaa saba kanaa waa dubbachuu qaba dalaguu qaba jettan eenyu kennu deema warri amma saniif gorora buuftanii jala teettanillee warri san fudhachuuf wal fixaa jirtan hafeera oromoo summii dhiqanii bishaan ummanni dhuguuf loon dhuguuf bilees dhuguuf gannaqanii summiin ummata haxaa'uun haga duraan dabarte abbaan fudhate taa'ees akka seera addunyaatti keemikaalatti fayyadamu san seera saniin ummata irraa qabee qulqulleessee warqii laga shaakkisoo fudhatan abbaan fudhate jechuudha yoo almuddiinillee qabeenya qabaatee itti deebi'e wanni inni godhamu san kanaaf waa'ee almuddiini itti rakkatina mataa itti sin garagalin abashoonni nama kenna hedduu hujii manaa kenniteefi almuddiin goota inni jagna akkanaati Itoophiyaa guddisee isa malee sosoo hin dandeenyu etteen namni kennallee almuddiin nama kenna kalee fixe enu Dr. Abiyyi inni beeka waan mara galche waan godhu isa beeka haaca qabnu yoo Dr. Abiyyiin karaa irraa bahee laayinii irraa bahee isa waan inni hadhallee bakka duraatti deebisu taate teknooloojii kan rabbiin balleessin itti gabbaanee irraa dubbanna ta almuddiin haganuma jechuudha itti rakkatina inni nu amma agartee haa bayyana tume eega rabbiin nama fuudhee gartanii kakaleessa sadarkaasa ol fuudhe rabbiin isa gad deebise qabeenya inni biyyoota alaa keessaa qabuuf suudii keessaa qabuuf biyya biraatii qabullee hunda isaatu harkaa fuudhan hundinuu bakka jirutti kaan abashoonni liqimsitee jirti ka Itoophiyaa kee jirullee irra guddaa abashoonni qaata miliik safaariin qaata waan goote amma san walitti qabatee inni wilii waan suudii irraa haftee harka deeffatee waa hagam qabaanu yoo kaleessa miiliyoona 10 qabaate hadha yoo suudiin waa tambisteen fakkaatu akka himanitti nuti kaaddiitee waan sanillee hin beeku waan namoonni wama daddaa isaanii ati alaa kulli haali waan suudii irraa hafe inni wayiin balleessaa maachi deebi'ee ummata kennaa waa godhaalee rabbuma beeka kanaaf sammee Dr. Abiyyi haa dhiifnu warra gartee dhimmi ilaalu haa dhiifnu bakkuma argine mara seennellee yoo irraa dubbanne hin taatu kanaaf ilmaan oromoodhaa karaa san gubbatti yaa'uu qabna jechuudha dhugaa san dalaguu qabna taalimuddiin asii irraa bu'aa dhaabsamaa irra dubbadhee irraa bu'u ilmaan oromoodhaa hundi keessanuu rabbiin bilisummaa dhufte tana tarkaan nu geettana bakka tana bakka bilisummaa tana akka itti dubbannu sodaanne bilisoomni akka hin jenne ani nu dhibde amma jechuudha akka bilisoomte hin jenne nu dhibde namni wanni nu dhibdee fi nu rakkisu jirtu nama waan inni hin beekne yoo itti kennite warra jannata jannata gaafa rabbi warra jannata furdoosi waa godhu jannata keessa yoo seede namni abboo wanni si hafe jira jee rabbiin gaafata warra jannata kana watakkallee namni yaa rabbii kiyya kanaa olmu jedhan gammachuu jannata keessa seede waan si hafe jira jedhee fuula ofiitti garsiisa rabbiin jedhan warra fuula rabbii argatu rabbi argu rabbi nu haa godhu yeroo kana jannata keessa jiru kaan dagata jedhan namni kun
jannata duraan kaa jechuun jannata jechuun nama rabbiin jannatul firdoosi keessa naqe waan jechuun sammuun namaa yaadin ilmi namaa takkaa yaadin jannata jechuun kaa jechuun waan ati takkaan tilmaami teknoolojii illee fida jettee yaadintu jannatul firdoos keessa jira rabbi rosan nu haa godhu rabbachi nu haa qubsiisu hunda kenna. Kana jannata san guutuu wanni harkaa gannaqu maali fuula rabbiiti rabbii warra fuula isaa argatu rabbi nu haa godhu. Namni kun gaafa bilisummaa arge ammoo waan hadha jedhe kan dagachoo deema rabbii warra bilisummaa argatu nu haa godhu. Yoo bilisummaa sanii achi bahe namni keenya kun walabummaa silaa guddoo maraa caaltu ammoo dhiirti nurra daladdee harkaa lafa nu keessifte. Walabummaa tasilaa nuti ummanni Oromoo kun addunyaa tana keessattiif nuti silaa hadha alhamdulillahi jennee yaa'ii manamaa kanarraa baanee amma Eertiraa yaa'ii takka hin qabdu. Eertiraa yaa'ii takka. Wal miite, wal balleessite, waan gootu fi wal gootu malee nama ni matu. Ufii murteeffatti biyya ofii irratti jechuudha. Namni qottisee aangoon irraa fudhata, kolonii deebi'a, wanni tun harkaa baddi sodaa takka hin qabdu. Hiyyoomattee waan feete taate ufii wal fitti. Nullee silaa akkas taana jennaan dhiirti nurra daladdee kaayoon kalee ganama manaa baaneef walabummaa waan jedhan tokkummaa Itoophiyaa jedhee warri kun nu injifate. Haga nu harkaa ciran, qottoo fudhatanii haguma ciran. Inni dammari galee inni dammar jedhe namu bes dagate Oromiyaa hundi namaatu baay Oromiyaa welcome Itoophiyaa jedheen ana idoon akkatti nu liqinfamtee paaspoortii Itoophiyaa dhusan baannee itti yaan duuba isii tana keessatti wanni isin jechoo waa'ee bilisummaa kana gubbatte namni hundi nurraa bahee dubbachaa jira nama gahee bilisoomni rabbi sodaadhaanii maqaa rabbiitiin nama qabu jira hin dinne bilisummaa kee jiraachuu namni nu gartee bilisummaa hin arganne wilii barbaadanna jedhan jiru. Bilisoomnee bilisa maali maanaan bilisummaa maali an bilisa awwaasan irraa bilisa ebalu waan san irraa bilisa abboo waan san argattee hin arganne ammoo abdii qaba argachuu. Harkaa qabdaa harkaan qabachuu deemaa jira. Nam tokko mana kana keessatti waa si kennee yoo namni waraanaa ala san dhaabbachaa jiraate waan kana fuute waan keetiin beetta ammoo keetii fudhu namni deemin siin hin jenne ala san ammoo waraana jira gadi yoo ati gabbaatu lafa kaa'imaa baatee siin jechuu danda'a ammoo harkaa qabda fuute kii jechuu dandeetta waan kana fuute lafa namni keetii yoo fudhu deemin siin jedhe hin jiru waan keetii agartee fuute gaarintii ittiin qabdu bilisummaan teennata amma qabnu tun isiisan irra isin deebi'a eda waa tokko kaa'ee nama bilisummaa tana waggaa 30 kana qofa beekuuf bilisoomne iyyuu 100% nama bilisummaa ummata Oromoo tana waggaa 30 kana beekuuf bilisoomne iyyuu ayyoo waggaa 30 kana as deebise bilisoomne wamaa nutti namni maal ennaan namni amma ka yaadatu hidhaa dheengaddaa ajjeechaa dheengaddaa rakkoo nama keenyarra gaheessan torchii nama kolee mana hidhaatii gabbaa'e kana laala namni amma torchiin hin jiru hidhaan hin jiru amma namni ati waa si godhu jettu hin jiru shakkiin jira mee namni hin jira shakkii qabnaa badaan nu deebitii jennu qabnaa jira yes kanaaf bilisummaan inshaallah harkaa qabna nutu marii bilisummaa qabatee harkaa qaba calcala bilisummaa nu harkaa qaba inshaallah yoo rabbi biraa taate alhamdulillah haga arganne tana irratti rabbi kadhachaa laga bilisummaa kaan ammoo dhandhee akka dhunnu haa yaanu isini galee yoo silaa gartee adda bilisummaan sun dhugatti harkatti argannee lafaan geenne masgiidni finfinnee diigame kun hin diigamu hin iyyinurraa Harargee keessa masgiida 5 jaammoo diigame hin diigamu namoonni amma hidhamaa jiru kun hidhamu ka hidhaa jiru nu baya
namoonni onni dagatan amma nama hedduu yoo ati gaafatti mana hidhaa namni jira hoo jedhaniin hin jiru zeeroo siin jedha garuu obboleewwan ta'e mana hidhaa keessa ciisaa jirti. Namni maqaa oromummaa kanaa hidhamee hadhallee mana hidhaa keessa jira. Meebi naannoon gariin naannoo isaatti namni dhamuun ni mala. Kutaa naannoo an beeku keessatti ijoolleen nu beeku ta hiriira baatee hidhamte. Nama ganna 16 12 10 itti murtaa'ee jira. Hiriira ba'uu qofaaf. Wal kabee namni haga rakkoo tana keessaa gari yaadu jedhee taa'aa jira. Sun bilisummaa. Qaamni kee tokko yeroo rakkoo keessa jiraate bilisooma hin jettu. Wanni bilisa jechuun anammaa achi rakkoo takkan qabu keessaa bahee jira jechuudha. Sodaa takkan qabu keessaa bahee jira jechuudha. Wanni nu jechuu qabnu obboleewwan xiyya maali? Bilisummaan harka keenya keessa artii rabbitti nu haa gargaaru. Haga arganne alhamdulillah rabbi keenya shakkarsiifanne ta itti aanu barbaadachaa jirraa jennu. Waakkachuu miti lakki gabrummaa keessa jirra. Namni amma maal si dura kaaya? Namni biraa nu bulchaa jiraa siin jedha namni biraa nu bulchaa jiraa siin jedha. Yes! Abbaa. Gomor himnaami? Eeyyee. Seerratti bulaa jirtuun ka'ee nu Dr. Abiy sii tume. Lammaa Magarsaatu tume. Oromoo tumate. Dr. Abiy anytime wayyaanee waamtee aangoo irraa buusuu hin dandeettu. Rabshaa kaafna malee waan biraa godhuu dandeenya. No. Sababal'anu namoota waa beeynu hayyootanu ummata beeka ummata sirnaan waan argatellee qabatu ummata sirnaan bilisummaallee argate labsatu nu waan karaa gubbaa yaatu miti taga bilisummaa isiillee argadhe anillee argadhe yaanu miti deemnee akka saba tokkotti bakkaan geennee sirna arganne san dhaabbannee eega mirkaneeffanne gad dhaabbannee himanna eega harka galfannee leenci jedhan teessuma tolfatee aadaa jedhan Oromoo dhagaa leenci teessuma tolfatee aadaa akkas ta'uu qabna. Wanni kana isiniif jenneef hin dogongorina gaafa chaartara bilisoomne jennee lallabnee iyyinee ililchinee gaafa chaartara keessaa baa'uun bahe deebinee boonne. Filmaatan nu dura jira. Qabsoon nu dura jira. Akkasi beeka. Buddeena kijibaa wal nyaachisuun waa hedduu nu miite. Waggaa 8 kana lafarra akka jilbaan deemnu nu goote. Oromoon hiree arganne yoo dhugaa walii himnee dhaabbannee yeroo san waa hunda of jalaa haxoofnee deemne asin geennu jechuudha. Wanni Dr. Abiy sakaalee yeroo shammojjaa gabbaa'ee nu booyi Dr. Abiy. Prime Minister waan islaa dubbachoon qabne wanni inni gad dhaabbate gahee Dr. Abiyyiin yoo ummanni nan gargaariin hangoo gadhiisaan jenne Oromoo jaagamti raga Dr. Abiyyiin akka jedhe bulchiinsa kiyya kana harkaa diiguu deemaa jiran amantiin jala maan duuba waliin nu buusuu deemaa jiran quba qabaadha Oromoon eeggadhaan hin jenne Prime Minister bar nama biyya bulchuu bar maa dagattan maa nama abdii akka inni gartee jabaatee hin dalanne gootan namni bariyootu waasi dura jira jedhan jabaatee dalagaa jechuudha. Jabaannee adalan waliin haa jennu bilisummaa argachoo deemaa jirra haa dhugoonfannu harkatti haa galfannu dura abbootii bilisummaa fi bilisoomnee iyyuu kaasan isaan biizinesa kaasaniif qaban Oromoo dhagaa yoo hadha rabbiin fidini shanee waan deemtuun kana uf duuban harkaa gara galte warri bilisoomne itti qaana'uu deemta jechuudha. Rabbi shanee nagaa ammaa kan rabbi nagaan nu waa baasu jedha. Yoo shanee waan kana cabsite waliigalteen kun cabe warri bilisoomne hadha jettan waan isin jettan boruun laalla gaafas jechuudha. Warri uummata keenyaa wama argitan buddeena onna nyaachistan. Nuti wanni iyyinuuf tokkummaa Oromoo jibbinee gammachuu jibbineeti miti. Nu caalaa namni gammachuu san arguuf hawwu hin jiru. Dhiiga itti cobsinee waa hedduu itti taanee bakka hin dhaabbannee maqaa bilisummaa tana arguudha haga dhaallee hawwinee teennee boonnaa jechuudha. Garuu bu'aa bayii hedduu keessa namoonni dabranii qilee hedduu keessa bu'anii dabran hadhallee taa'anii maaltu galabadaa jechaa jiran. Yaa rabbi keenya hiwaan argatte kan harka keenya keessa kaayi. Alhamdulillah haga arganne
taafteellee nuu dabali yaa rabbi jechaa jiran. Ta arganne alhamdulillah rabbi nuu fide beektu waan kana nu dalagatee fide rabbi nuu fide. Ta arganne alhamdulillah hadda utaalleetuma bismillah alhamdulillah bilisoomne. Namni bilisoome waa ijaarachuu qofat deebi'a. Yoo bilisoomte biyya misoomsuu karaa haxaa'uu huura karaa gubbaa jige guuraa deemus seenta jechuudha. Nuti hadha maal eegaar bada abashoonni maaliin gabbaati amma namni hundi wanni bakki amma namatti dhaabbattu tana. Maali wal goona. Bilisummaa kun. Kanaaf jabaa hiree harkaa qabna. Lugaa manuu harkaa qaba Oromoo. Nutu gara fedhe gara galchamu. Alhamdulillah. Namni Oromoon deema afaan kee dubbatee namni hedduun afaan kee maal kana nukkaasan. Afaan Oromoo dubbachaa jirra. Yaa boolee irraa buutee yeroo haga gartee maal kumee geettu maal kana geettu ni dubbatta afaan Oromoo. Dheengaddumaami Oromooti yamaa dagannakaa. Abashoonni baatee guyyaa shanee simatan kabalaan itti bu'ee lubbuu nama meeqa dhabnee Finfinnee keessatti. That is bilisummaa. Gaafas Tigree bulchaa jira. Tigreen nama kenna fixee gaafas miti. Miliinik safaarii fixe nama kenna. Maa dagattan? Waa dagachuu baanan ta'an. Asallaa maaltu deemaa jiraam? Naaziriitii maal jedhaniin? Nu naaziriitii hadaama jechaa jirraami abashoonni dheengadda ibsa maal baaste? Cilee walitti taanee dhabamna malee naaziriitiin hadaamaan taatu jette jechuudha. Bilisummaa jechuun kanneen hunda isaatu waan agartee nama siyoonna jedhu kana akka birishira sirraa dhaabanii miti. Ati murteessitee garuu harkaan gaattee seerri kana waan gartee waan tokko kan ittiin biyya san itti abboomteen harka galfattee deemuu qofaan bilisoomne jennaa. Kanaaf bakka tana irratti warri bilisoomne jedhuuf hin bilisoomne jennu nama mataa waliin ta'u jirra jechuudha. Namoonni gariillee wanni itti fudhatu nu warra bilisoomne jedhu kana waayyuu bu'aan arganne jijjiiramni hin jiru yookaan ammoo daandiin bilisummaan jiru jedhe fudhatan miti. Akki nullee jechuun jirru riqicha bilisummaa kaan gubbaa jirra. Bar namni wanni hubachuu dhabe akka itti nama galuu dhabdee naa galuu dide malee yoo gaafatan amma namni tokko yoo si gaafate amma fakkeenyaaf biyya kee jirtutti biyyi Itoophiyaan akkam jirti ammoo siin jedhan maal jetta? Nagaa alatti wanni rakkoon hin jiru dhaabbate jettaa ammoo mee akka afaan beekuun isin himna. Waan kana jijjiiramaa jidduu jirra gara jijjiiramaa deemaa jirra jettanii. I don't know namni waan jedhu. Anamma waan gaafatan maal jedhaan? Yeroo gartee waa wal jijjiiran jirra jedhan. Yeroo waa wal jijjiiran maaltu tabeetu? Wal jijjiira kana yookaan tolaa yookaan bada wanni kun. Gaafa chaartaraa sanam bilisaami biyyi bara Oromoon qawwee qabattee keellaa mara dhaabbattee bareeroo sanii olii gadonnetti. Tigree ma jirtu san cinaatti Oromoo waa mara gwachaa baate qawwee qabdii bakka hunda deemtii sirbitee waan feete gootee bakka hunda seentee afaan Oromoo yoo nama dubban karaa gubbaatti Finfinnee keessatti beektaa afaan Oromoo nama si dura dhaabbate yoo gartee yeroo sanii kabalaa san karaa irraa fuutee bira dabarta. Hadha je goota afaan Oromoo hospitaala keessatti dubbattaa Finfinnee keessatti hin jiru. Ijoollee dhattee kunoo dubbachaa jirtu kallattiin dhatte irraa dhagaa caaltuuf waan isin jettu dhagaa namoota onnaa dhaqanii dhufan hin jiru. Hospitaala keessa namni kenna afaan Amaaraa yoo hin beekne dhukkubsatee achi du'a malee namni isa waa godhu hin jiru. Sigalee kanaaf wanni kun hundinuu maal jennaan hubadhaa waan deemu yeroo jijjiiramaa kana keessa uf eeggannoo gurguddoo yeroo godhan yeroon tun yeroo jabinnaan dalagan yeroo ciniinnatanii waa dalagan yeroo uf eeggannoo ciccimtuuti. Amaa damma daamuu argateen ta'inaa. Amaa damma daamuu argateen ta'inaa. Amaa damma daamuu argateen ta'inaa Oromoo. Sigalee nu amma Oromoon waan nu kennatan kaan harkaa qabna. Namarraa waa fuunee waan kana fuunee harkaa qabnaa maal jechuu jirra? Gadiin dhiifnu asirra daaraa taana jennee deemaa jirra malee abboo Oromoon haa qabdanii qabsoo kalees hin gootanii jedhee uummanni gosti 80 arfaan Itoophiyaa keessa jirtu irra waliin galtee bulchiinsa kanaan deemaa jirru. Dr. Abiy illee wayyaan illee amaanaa itti kennatte nullee amaanaa itti kennanne tana keessa fayyadamaa jirra. Tana keessa waliin gulufaa jirra. Hin dagatinaa tana. Hidhaa bayuun gaafa wayyaan galte namni hundi mana hidhaatii bahe. Nam tokko haga dhaatu hidhatti namni zeeroo mannidha. 0% ture. Bilisoomni jennee gaafas 0%. Hadha mana hidhaa nama kuma gamtu jira beektu kuma agastu jira ammallee. Gaafa chaartaraa 0% namni siidhu hin jiru namni maqaa sidha'u hin jiru
nama si dubbate qawwee fudhattee ati illee dhukaastee ofirraa dhoorkite wanna hunda goota bilisa gaafas ga'uun jiru. Abaa'oo waajjira bana kun asii waajjira qaba namni hundinuu afaan ofii fedheen sirba bakka ofii fedhe dhaqa makiinaa irra alaabaa hidhatee bakka fedhe deema. Waan feete jechuudha. Takkaa bilisummaa nyaan agartanii gaafas ijoollee jetti manguddoon gaafas. Mee obsaa nuu namni oowwaan gaafas akka qeerroo addaa kanatti mee akkasii mee obsaan hin jira qabbanaa wanni jijjiirama lamaan jijjiirama tana jidduu mootummaan humni mootummaadha cabaaf jiruu jidduu jirutti wal jijjiiruu jirutti lamaan jidduu kana dhaabbachuu jirraa jiran jidduu tana yeroo of eeggatanii. Kanaaf amma yeroo amma jirru kun yeroo akkasiiti. Yeroo Oromoon jabaannee tokko taanee filmaata kanarra qophoofnee Dr. Abiy akka inni achira umrii rabbiin waa dheeressu goone hiree tan agartee bilisummaa jennu san hidhan. Gaafni nu bilisoomne jennee dubban waan kana fuunee harkaa wiin yoo warra kana injifan yes bilisoomne abbaan fedhe gabbayee gaafas bilisoomne jedhee yoo harka facaase yes maaliif harkaa qabdama seera si baasa biyya san si bulcha namni si qottisu hin jiru. Hadda garuu nun qaaressinaa namoonni siyaasaa irraa dhiifama naa godhaa siyaasaa irraa hin beeyne rakkoo mana hidhaatii namni keenya bahe waan feene dubbannu namni alaa galu waan dalagu kana laaltanii nama keenan dogongorsinaa obboleewwan tiyya. Namoota hayyoota laalaa waan dubbachuu jiran hayyooti jala deemnaa yaadaa hayyoota laalaa waan jechaa jiran piliis nun qaaressinaa jechaa jiran namoonni seenaa beekan namoonni gartee garee biyya sanii beekan nun qaanessinaa jechaa jiran hin geenne nuti bakka bilisummaa labsan nun hin baane isin galee ummata waan beenne nun godhina jechaa jiran akkas dhuga nuti ummata waa beeku ummata obsa qabu ummata waa argatee ka'ee argadhe jedhu malee ummata gartee afoon laalee sininii jedhan gammoojjii keessa waati deemti siniin bishaan fakkaattu jira dheebottees deemtoo laalti kun nuti sun bishaanii jette yoo biraan baatu siniin sima jalaa deemti jechuudha abdii osoo ofii kennitu dheebuus ejjeesti yoo ati nama lafan beeyne ta'u taate jechuudha akkasuma godhina gartanii hiree harkaa qabna bilisummaan inshaallah rabbiin nu haa fidu harka keenya keessa jirti dalagannee fudhachuu qabna. Sinigalee kanaaf akkasii jabaachuu qabna qaqqaalii babbareedduu ilmaan Oromoo rabbi umrii sinaa dheeressu namoonni obsaan na caqastanii baskee jirtan hundi keessanuu rabbii warra bilisummaa hawwintan illee argatee nu gammachiisu rabbi nu haa godhu rabbi olii nu haa galchu rabbii warra gartanii diina alaa kabiraatii miti kennayyuu fi yoolii diina teennee wal dura taa'u jirra. Walii gallama waliin gallu jennee rabbitti kadhachuu jirra maal dhageenna jedhee namni halkanii guyyaa ija babaasu jira isii tanaa rabbiin gartee keeriin waa dhageessisu ummata walii galee balaan nu keessaan kaane ajjeechaan namaa nu keessaa eegaltee nu ofiillaan rabbi nu haa godhu rabbiin gartee isatu bilisummaa tana nuu fidee amma gartee rawul lolaa jiru tanallee isii tana irratti nama gartee ummata waliin gammadu rabbi nu haa godhu ummata gartee ammallee dhaabbatee uf laalee akka dhuga sharaa islaamaa keessatti ta argatte gartee rabbiin galatoonfadhu rabbiin gartee ta argatte galatoonfatte taan sii dabala jira jechuudha wanni jechuu jiru waan arganne hin jenne sii galee xumurree arganne jechuu jira namni xumuranne wumaan nu dhabne jechaa jira isiisan dhoorku jira hin xumurannee waa arganne jijjiirama qabna afaan keenan dubbachaa jira waa hunda godhachaa jira tanarra wal jabeessuu qabna wal gorsuu qabna namoota hin bilisoomne jedhullee duran dhaabbatina wal mormuun namni gariin maal jedha namni bilisoomne hin bilisoomne jedha kun diina haada ofitti haa godhu qilee irraa haa dabru maaliin jinni haa ta'u hin ergamtoota eenniyyoo hinaaffaa qaban dhibba takka miti free speech namni anillee yaada kee dubbadha atillee yaada kee dubbatta wal abaaruu ni miti yoo namni wal morme ammallee keessaa waa barta yoo namni wal morme dhugaallee argatta caqasaa namarraa namoota waa dubbata warra wal mormu kan wal mormu wal arrabsumaa dhabu ebalummaa tuttee ebalummaa qaamaa dhuuftee dhiisaa akkasii waa bartan akkasitti biyya goona akkasitti bilisummaa arganne tan durattan kaanfanna jechuudha wanni nu xiqqoo isii nu dhibdee angaraana nyaattu maalidha yoo waa faarsite namni si hordofa namni si jechuun ni fedha waan takka waan woppii gammachuu qofa jechuudha sun buddeena dharaa wal nyaachisu jedha buddeena manaa ba'a rabbiillee wal dhabda argadhe bilisoome akkas ta'e wanni akkas taate maalinnaan hawaasa keenya kana laaluu qabna gammoojjii uummata jiru laaluu qabna lafa namatti dhaladhe baalee dhaqe wanni uummanni gammoojjii uummanni keenya argate kutaa yoo ati gadhatte argate maatiin keenya argate hin jiru wanni takka akkuma kalee ganda keessaa oppiidiyoon dhibu jirti bulchiinsi isaanii sirriin qabu bishaan hin qaban waan takka hin qaban abdiin isaan qaban hin jiru isin wanni takka isaan kaayan abdiin isaan qaban hin jiru nurraa kaasaa ebaluun akkana godhaa jira dhugaa finfinnee yoo ati dhatte ni sirba namni bashannanee jiraata jiruu gaarii jiraata
namni alaa galee yoo agartee finfinneen bilisummaa wanni namni illee dagamee gabbayee jedheen yoo ati finfinnee dhatte ka Yurooppii dhufe Awustiraaliyaa dhufe Kanaadaa dhufe eessaa dhufe waraanaan wardi adii deemaniin afaan Oromoo dubbata namni poolisa si cinaa yaa kanneen bilisummaa si gadi gabboo hawaasa keenya laala waa inni keessa jiru ummata keenya buqqee gabboo laala waa inni keessa jiru ummata miiliyoona tokkoof miiliyoona 2 ol buqqee san eessaraa isaa laala ganda nama buqqee laala ka Arsii keessaa buqqee ka Harargee buqqee ka Booranaa buqqee Walloo waan jiru laala kanneen hunda isaatu miizana gubbaa kaaya laala akkasi deema dhiyoo matana Walloon abashoon hidhattee mana abbaa gadaa keessaa meeshaa abbaa gadaa guurtee caccabsine bilisummaa sun maa wanni sun dubbatin maa dhiif balaa lama wal bira walitti hin bannuufi Walloo keessa rakkoo akkasuu jira mana abbaa gadaa seentee abashoon meeshaa abbaa gadaa guutuu caccabsitee Walloo keessaa guurte ummanni Walloo iyyaa dhaqee namni birmatee fi hin cadhifne lammata achi keessa waa gootanii qoqobaadhaan jenneeni kana hunda laaluu qabna finfinneen bilisa yaa kanaaf akkana isin jedha qaqqaalii babbareedduu ilmaan Oromoodha kan kiristaanaa waaqeffataallee nagannaa jiraadha kan musliimaallee salaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu